dalagaa takkan harkaa qabaa yookaan immoo piroojeektii takkan beekaa qabaa piroojeektii san maallaqaan akka na gargaartuun barbaadee naan jedhu. Osoo ani fi isatti hin himne ati ifumaa jaj gootee dhiisinirraa kuni yaada kiyya nan deeggaru. Nama sanirraa akka inni sirraa bituuf deemta. Yaada kan keessan fudhachiisuuf deemta. Yaada kan keessan ammoo itti fudhachiisuudhaaf ati dura yaada kan keessan bitattee. Ani mucaa sana hin beeku. Filma inni barreesse hin beeku. Waan inni yaade hin beeku. Waan inni hawaasaaf buusuu danda'u filimni sun hin beeku. Ashamaa daawwattoota kiyya bakka jirtan marattu nagaa fi guddinaa fi rahmata rabbiitiin isiniif hawwaga. Arraan tana keessattuu warreen yaada qabdan san nama biraan gahuu barbaadan yoo ammoo yoonii fi presenteeshina tokko yookaan waan ati yaaddisan yaada ati yaaddisan yookaan waan qabdu namatti himuu which is presentation jechuun waan si bira jiru waan ati qabdu beekumsa ati qabdu yookaan muuxannoo ati qabdu waan gurguruudhaaf deemtu sanirratti ilmi namaa kun baay'ee jiru isaa keessatti guyyuu wayii gurgura. Beeytanii beekuu baattanii gurgurtaa irratti hirmaachuu baattanii keessattuu zamana gurgurtaati. Ijoolleen xixiqqashoon by the way namni akka isaanii presentation kennuu danda'u hin jiru yookaan ibsa waan barbaadan sanii kennuu danda'u hin jiru. Fakkeenyaaf daa'imni kan kee daa'imata 4 yookaan amata 5 aragana baasii nin taphadhaa siin jetti dhuftee yookaan siin jaa dhufee. Ati waan biraa dalagu jirta I don't know waan biraa dalagu jirta waa irratti xiyyeeffannaan tantee waa irra jira. Daa'imni tun sin dhiistu ammallee irra deebiteetiti waan yaadde san waan isin barbaadde san ibsa sii kenniti. Then osoo ni fi hin fedhin ati akkaataa isin itti ibsa sii kennitu saniin isii caqasuu jalqabda jechuudha. Maamaa kiyya na dhiisi, baabaa kiyya na dhiisi jechuun isin dhiisan. Yoonii fi ibsa waan dalaydu irratti redduun keessan yaada qabdanii yaada san deemtanii warra yaada keessan san deeggaree fakkeenyaaf ati yaada bareedaa harkaa qabdaa ammoo qarshii harkaan qabdu. Yoo ammoo ati oomisha qabdaa oomisha kan keessan akka namni sun sirraa bitu barbaadda. Oomishni ati qabdu kuni oomishas ta'uu ni mala tajaajilaas ta'uu ni mala. Redduun hawaasa kiyyaa ibsa kennuu keessatti yoo waan harkaa qabu san akka bareedatti bifa bareedaadhaan dhaamsa nama erguu fi barbaaddu san biraan gahuu irratti rakkata. Waan isin ajaa'ibsiisaa yeroo hedduu keessattuu karaa sooshaal miidiyaa kiyyaatiin namoonni tokko ni dhufu. Zuwaad akkam nagaa fayyaa. Dalagaa takkan harkaa qabaa yookaan immoo piroojeektii takkan beekaa qabaa piroojeektii san maallaqaan akka na gargaartuun barbaadee naan jedhan redduun dargaggeessaa. Ani yoomiin piroojeektii isaanii arge yoom ibsanaa kennite. Yoom waan harkaa qabdu san bifa bareedaadhaan piich na goote. Yeroo ammaa kana keessatti baay'ee addunyaa waan harkaa qabdu san gatiitti godhuudhaa fi beekumsa waan haasa'uu deemtuu san yoo qabaatte namni waan ati deemtuun san hayyee jeesi dhaggeeffata. Irreedduun keenya we don't know akkaataa itti meeseja tokko enveloppii bareedaa keessa yookaan waan bareedaa tokko keessa keenyee nama waa irraa barbaannu san siitu irraa barbaadee miti amma bar yaada si keessa jiru siitu beeka. Yaada kan keessa nan hin beeku. Ati already yaada si keessa jiru san fixxeetiti dhuftee nama tokko fakkeenyaaf abbaa qabeenyaa tokko akka yaadaati yaadde san irratti akka inni investii godhuu barbaadda. Osoo ani fi isatti hin himne ati ifumaa jaj gootee dhiisinirraa kuni yaada kiyya nan deeggaru. No yaada si deeggaruu dhabaa miti obboleetti tiyya qaalii obboleessa kiyya qaalii. Daldala irratti hirmaataa jirta taanan yookaan ati fakkeenyaaf even organizeeshina tokko bira dhayxeetii ibsa kennitee fi yookaan piich gootee yaada qabdu sanii fi aayidiyaa harkaa qabdu sanii fi akkaataa ati biizinasa kan keessan ittiin halayxee yookaan ittiin uumtee guddistee suuta qabsitee akka inni miilan deemee piroojeektii guddoo ta'u akkaataa inni itti piroojeektii guddoo ta'u osoo fi atuu ibsuu hin dandeenye akkamitti namni biraa akka si hubatu barbaadde. Akkamitti namni biraa si hubatee hin irraanfatin yaadni kan keeti. Yaada san siituu yaade siituu kalaqe as keessatti kalaqan yaada san teessee siituu gabbise. Abbaan ati itti himuudhaa deemtu sun abbaan qabeenyaa haati jettu sun yookaan ammoo abbaan ati piroojeektii tanteessan akka inni si wajjin hirmaatu barbaadde sun hin beeku. Yaada ati gabbifatte kanas hin beeku. Sammuu tantee taati waan kanaan dalaguu danteessee waa meeqa waliif fiddee investmentii meeqatti goote hin beeku inni teeti yaadni kan keeti. Yaada sana akkamitti nan hubannee jetta no. Seendarri meeseja erguu yookaan namni ergu jechuun dhaamsa erguu deemtaa miti ati ibsa kennuu fi deemta nama saniif.
So namichi sun akkaataa inni ati itti himteetu akka dhaamsa ati itti himteef san fudhatu haa hin fudhanne godha. Irra hedduun keenya especially warreen sales irratti hirmaattan, warreen yaada gurguruu irrattis haa ta'u, oomisha gurguruu irratti haa ta'u, oomisha jenne baay'ee warreen real estate gurguran oomisha gurguran, right? Warreen oomisha adda addaa pharmaceutical meeshaa pharmaceutical haa ta'u mala sales adda addaa irratti warri hirmaattan name it. Dalagaan isin dareedan dalagaa feete haa ta'u warreen software gurguran, warreen waan adda addaa gurguran, waa hedduu gurguran, warreen uffata gurgurtan, warreen meeshaa manaa gurgurtan, warreen waan nyaataa gurgurtan, warreen oomisha fayyaa gurgurtan, waan feetan gurguraa. Dura ati akkaataan ati oomisha kan keessan yookaan tajaajila kan keessan convey gootee bifa bareedaadhaan organize gootee namatti himuu deemtu san fudhachiisuudhaaf hin irraanfatin. Nama sanirraa maallaqa baasuu deemta. Nama sanirraa akka inni sirraa bituuf deemta. Yaada kan keessan fudhachiisuuf deemta. Yaada kan keessan ammoo itti fudhachiisuudhaaf ati dura yaada kan keessan bitattee akka namni sun yaada kan keessarraa bitatu ati yaada kan keessan bitattee so qabxiilee si barbaachisutu jira. Dura ati yaada san bitachuu qabda. Dura ati yaada san akka gaariitti nyaachifattee ifii wajjin haasooytee assume hin godhina. Ni beeka jettanii yaadina. Ibsa hogguu kan itti jabarsiisan kiyya tokko dur. Hogguun ifi waan takka ibsa kan itti ja'a. Akka akkoo tanteetii galutti. Akkoon tantee generation kana keessan jirtu miti. Simply afaan laafaadhaan garuu waan if keessaa qabuutu jira. Pointiilee if keessaa qabuutu jira. Simply garuu akka simple takka akkoon tantee hubattu yookaan ilmoo nama tashanii hubattutti yaada qabdu san akka gaariitti bilcheeffattee gabbiftee ibsuu dandahuudhaa jira. Saniif hogguun fi ibsa kennitu maal guuttachuu qabdu? Haduraati. Wanni ati beekuu qabdu yaada kan keessan gabbisuu kan kee dura cheek godhuu qabda. Halamadaati. Akkaataan ati itti uffatte. Akkaataan ati itti ifii kana laaltu. Akkaataan ati itti subject matter irratti qophooyte waan ibsa kennuudhaa deemtu san gaafii si gaafatamtuuf if gabbisuu ifii kan kee akka gaariitti beekumsaan if gabbisuu jechuun beekumsaan if gabbisuu waan haasa'uu deemtu san irratti. So akkaataan ati itti uffattu, akkaataan ati jechoonni ati fayyadamtu, jechoonni ati articulate gootu kuni namicha yookaan nama irraa ati amma irraanfatina waan takka hogguunii fi ibsa kennuu deemtan. Hogguunii fi ibsa kennuu deemtan akka namni sun yaada keessan san bitatuuf deemtan. Dura sanirraa kaa. So yaada san osoonii fi nama san bira dhayitee hin dubbanne yookaan osoonii fi nama saniif ibsa hin kennine gatteessi ati yeroo meeqa ifitti himte. Dura ifii kan kee ibsa kennitee ifiif. Ibsa ati ifii kennite san waraabdee irra deddeebitee yaaltee jirta. Maaliif yaadni kunu atummaan kunu bitachuu qabda dura yaada kan kee akka namni sirraa bitu godhuu kan keetiin duratti. So saniif hogguunii fi ibsa kennuudhaa deemtu oomisha kan keetirraa waan haasa'uu deemtu san A to Z beekuu qabda. Beekumsaa jechuudha. A to Z beekuu qabda jechuun maal jechuudha? Gaafiilee ha'uun maltu yookaan namni ati akka oomisha san sirraa bitu. Fakkeenyaaf haa jennu namni real estate gurguru maallaqa xiqqaa miti kaati baasisiisuu deemtu nama kana. Jechuun maallaqa miliyoona hedduutti lakkaawwamu amma fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti yoon fi mana gurgura jettee halafaa kaatu taate real estate average isiidhaa haa jennu miliyoona 12 yookaan miliyoona 10 fi oli. Real estate tana ati dursoo deemtee waa'ee oomisha kan keetii kana himuu kan keetiin duratti hagam takka diteelii isaa beekte jechuun aminitiin isaa maal fakkaatti? Naannoon sanii tajaajilli naannoo san jiru mana barnootaatii fi mana yaalaatii fi jiimii fi shopping centerii fi bakka ijoollee namni akkaataa inni sirraa bitu yoo ati piroojeektii gurguruu deemtu san yaada gurguruu deemtu san diteelii isaa beekte namni sirraa bita. Remember namni kabitu oomishaa miti. Namni kabitu miira. Miira isatti dhagahan. Hogguunii fi ati waa'ee oomisha kan keetii san tag 2, 3, 4 beekumsa qofaa miti with emotions. Yeruma hundaa gurgurtaan by the way emotiona malee productii miti. Emotionni yookaan miirri ati akka isatti dhagahamu goote san hogguunii fi oomisha kan keetirraa haasoftu. Fakkeenya real estate isin haase. Makiinaas ta'uu mala. Akkuma isin jee meeshaa pharmaceutical kaampaanii gurguruu qabda ta'a. Yoo waa hummoo I don't know food supplementii gurgurta ta'a. Wama feetee gurguri. Network marketingii daleeda ta'a. Namni marketingii irratti hirmaate faan keessattuu wama fedhee haa ta'u bifuma fedhee nu haa deemu. Okay? Maal beekuu qaba? Akkaataa itti gurgurtaan deemtu. Akkaataa itti waan takka oomisha kan keessan akkuma isin jee oomisha kan keessan yookaan tajaajila kan keessan nama sanitti himtee suuraa namni sun
oomisha kan keetirraa hubatuu fi suuraa namni suni daldalaatti itti himtu san yookaan carraa sibira jirtu san itti himturraa akshina fudhata. Akshinni nuti barbaannu maali? Gurgurtaa. Akka gurgurtaan raawwatamtu barbaanna. Yookaan gurgurtaa jechuun maal jechuudha? Yaada ati yaadde san piroojeektii tanteeta san akkasirraa bitan barbaada daassetti. Waan feete yoo qabaate amma namoonni tokko waan ajaa'ibaatiin isinitti hima. Naa katabaniititi amma mucaan tokko maal naa katabee seetan mucaa haa ta'u mucayyoo hin beeku fiilima bareedaa tokkoon baasee fiilima bareedaa tokkoon barreessee fiilimni suni fiilima aadaa irratti dalagu fiilima hawaasummaa irratti dalagu alright so fiilima kana sponsor naa godhii naan jedhu remember ani mucaa san hin beeku fiilima inni barreesse hin beeku waan inni yaade hin beeku bu'aa inni hawaasaaf buusuu danda'u fiilimni sun hin beeku. Miiraan bitama sin hin jeemitire maal nagarsiise? Nafi sooshaal miidiyaadhaan seenee naan deebistu sin jaa deebi'e. Een deebisuuf maaliif hin deebisneef waan akka nan agarsiisnere. Obboleeyyan kiyya namni waan harke bita. Waan agarsiisuudhaaf ati yaalte bita. Ambar dandeettii akkanaatiin qaba, ambar beekumsa akkanaatiin qaba. Zamanni haasa'aniif gurguran hafe. Zamanni qabatamaan waan godhuudhaa deemtu san irratti cichoominaan dalaguu kan kee agarsiisuu qabda. Nama yaada kan kee gurgurtuuf saniif. Akkuma isin jedhe gurgurtaan hogguma hundaa'u yaadarraa jalqabdi. Saniifuu bifti ati yaada kan kee ittiin ibsitu akkuma isin jedhe beekumsi isin waan haasowitan sanirraa itti dhimmamuu kan kee irratti dalaguu kan kee wanni beeksisu ogguunii fi haasowiti ati waan sanirratti professional expertiidha. Well, waraqaan sin barbaachistu. Waraqaan ati beekumsa ittiin argatte yookaan sartifikeetni ati dardarte suni beekumsa siif hin ta'u. Ragaa siif hin bahu. Ragaa kan kee namni guusan keessatti ragaan sirraa barbaadamu maali qabatamaan beekumsa ati nama itti himtu sanitti yookaan nama oomisha kan kee itti himtu sanitti yookaan nama aayidiyaa qabdu yaada qabdu biizinasa qabdu san itti himtu sanitti bifa ati barbaadde osoo hin ta'in bifa inni barbaadu. Maaliif ilmi namaa kun waan takka murteessuudhaaf piroosesaatu deema sammuu teenya keessatti. Piroosesa san dabaree piroojeektiin tanteeduun akka dabartu ka godhu piroosesa ati ittiif qopheessite akkuma siin jee beekumsa qabaachuun ati usteetuma waan yaadde qofa namatti himuudhaaf cehu osoo hin ta'in teessee dhimmamtee piroojeektii tantee akkuma siin jee waraabdee if dhaggeessistee irra deebitee dhaggeeffattee piroojeektii tana yoo namatti hime namni narraa fudhataa jechuudha qabdi obboleettiitii obboleessa kee. Warreen gurgurtaa qaamaa qalbiidhaan dhuftanii keessa seentan. Gurgurtaan ogummaadha. Gurgurtaan ogummaa yoo ati ogummaa san qabaatte si badhaaftu sanuu badhaasni gurgurtaadhaa baay'ee qarshii takka qarshii lamaa miti. Namni tokko yoo ni fi riil isteetii tokko gurgure maaleen inni argatu yeroo takkitti san keessatti maallaqa 1,000 lakkaawwamu argata. Gurgurtaan ogguma hundaa'u raawwiin isii maayyiin isiidha bareedduudha egaa raawwatamteen booda garuu haga raawwatamtu san sirraahi qophaahinsi eegama. Sirraahi professionalizimiin eegama. Sirraahi abbummaan haasawa sanii abbaan yaada sanii abbaan qophii sanii si nama biraatii miti. So namichi yogguu fi yaada ati ergite san sirraa hin fudhatin yookaan namichi ati waa agarsiistee mana agarsiistee oomisha agarsiistee akkuma isin jee yaada bareedaa jiruu isaa jijjiiru agarsiistee yooni fi inni hin murteessin nama san bira rakkinni jira malee si bira rakkinni hin jiru. Qabxiin itti aantu yogguu fi ibsa kennitu ati ergamaadha malee ati ergaa miti. You are the messenger, you are not the message. Ati ergamaadha malee ergaa miti. So namni si yooni fi mana kan keessan sirraa hin bitin yookaan konseptii ati deemtuun yaada ati deemtuun piroodaaktii ati deemtuun carraa ati deemtuun yoo sirraa hin bitin carraa sanii didee malee namichi sin dinne parsonaaliin godhin. So deemiiti waan ogummaa tan teetanii kunuunfachuu qabdu irratti deemii dalagi malee abdii kuttee karaa manaan jee. Irreedduun warra seelsii jalqabdanii keessattuu warreen ogummaa adda addaatiin eebbifamtanii seelsii jalqabdan. Seelsiin ogummaa isin hin gaafanne dhugaa yookaan sartifikeeta isin hin gaafanne dhugaadha. Ammoo seelsiin mata duree fi sammuu fi haal duree mataa isii qabdi jechuudha. Seelsiin saniifuu seelsii irratti ati bakka guddoo gahuudhaaf so biizinasa ijaaruudhaaf namni waan isin ajaa'ibsiisa. Bill Gates seelsimaanii bara. Steve Jobs seelsimaaniidha bara. Mark Zuckerberg seelsimaaniidha. Maaliif? Yaada isaanii san namaa gurguran. Yaada isaanii san namaa gurguranii maal godhan? Namoota hedduu sheerii keessa galchan. Elon Musk seelsimaaniidha. Seelsimaanshiippii hin tuffatiin. Seelsimaanshippiin ammoo
waan ati irra dhimmamtee itti kennamtee waan na barbaachisa jettee takka lama sadii jettee irra deddeebitee hojjettee if fooyyessuudhaaf. Hangaafan dura gurgurtaa jalqabee amata dheeraa dura jechuudha. Amata 18 dura yookaan amata namni jechuun amata 18 amata 19 dura kan gurgurtaa akka hojiitti jalqabullee baadhu akka hoobiitti jalqabe. It was not easy. Amata sadii ani waan inni ibsa kennuu hin dandeenyeef amata sadii humaan argannee yoon ifnis hin jee exaggerating goone. Maaliif akka ta'e beektanii hin beekore gurgurtaarraa hin dhufne industirii gurgurtaarraa hin eebbifamne right saniin dura takkaa gurguree hin beeku bituu malee. Saniifuu I have to presentii godhuu hin beekun ture yaada kiyya nama biraan gahee akka namni sun yaada kiyya sanarraa bitu godhuu hin beekun ture. Amata sadii almost wareegaman kafale. Humaan arganne jechuu kiyya osoo hin ta'in osoo niif hin guddatin osoo niif hin kufuu osoo niif hin ka'u yaada kiyya bifan barbaadeen meeseejaan barbaade san messenjera tahee nama barbaachisaa san biraan gahee akka namni sun deebi'ee waan inni yaade san yaada kiyya sanarraa bitu godhuudhaaf yeroo dheeraa narraa fudhate. Maaliif jennaan ogummaan na barbaachisaa waan tureef. Saniifuu industirii gurgurtaa keessa seentee obboleettii kiyya obboleessa kiyya seentee akkuma seentee maallaqa argadha jettee expectee gootee ni qofta. Expecting godin mallee ni dafee hin dhufu maaliif seeti barachuu qabda. Adeemsa keessatti presentation skilling kan kee akkaataan ati waa'ee oomisha kan keetirraa akkaataan ati waa'ee kaampaanii keetirraa akkaataan ati profitii nama saniif qabu yookaan immoo faayidaa namni sun argatu guuniif si bira dhufee oomisha kan kee kana bitate yookaan immoo yaada ati qabdu kana guusirraa bitate yookaan immoo mana ati qabdu kana guusirraa bitate yookaan immoo makiinaa ati qabdu yoo sirraa bitate namni kun faayidaa inni argatu agarsiisuu danda'uudha qabdaati. Saniifuu expertii ta'utu sirraa eegama. So expertii ta'uudhaaf presentation adda addaa atteendi godhi. Presentationaa namoonni ati ajaa'ibsiifattu yookaan dinqisiifattu kennan ibsa isaan godhan akkaataa isaan itti oomisha isaanirraa haasawan. Baay'ee zamanni ani zamana 21st century keessatti zamana YouTube bash ta'e keessatti TikTok irra teessee scroll godhuu dhiistee yoo YouTube irra dheeyxee warreen ibsa isaanii akkaataa isaan itti ibsa oomisha isaanirraa haasawan akkaataa isaan itti tajaajila isaanirraa haasawan akkaataa isaan oomisha isaanii akkuma siin jedhe doolaara miliyoona meeqa baasisiiseeti namni kan waa gurguraa jiru. Saniifuu sii miti rakkina haa qabu. Ati piroosesa san keessatti immoo if barsiisuudhaaf hayyamaa hin tahin malee. So it's not about you. Fiildii ati barattee sii miti. Ati abaarsas qabaatteetti sii miti. Yoonni fi fiildii gurgurtaadhaa filattee fiildii guddoo filatte. Fiildii tana immoo barattu malee bakka guddoo gahuu hin dandeessu. Wareegama kafaltu malee bu'aa guddoo fiduu hin dandeessu. Saniifuu gajja'i takka lama sadii ja'i waa'ee oomisha kan keetii waa'ee kubbaaniyaa waliin dalagaa jirtu waa'ee industirii keessa dalagaa jirtu yoonni fi industirii riil isteetii fakkeenyaaf waan hin jalqabeef industirii riil isteetii yoo ta'e industirii riil isteetii maalirra jirti eessa jirti Itoophiyaa keessa industirii riil isteetii maal jirti yoo Dubaay jiraatte industiriin riil isteetiidha Dubaayitti maal fakkaatti yoo Ameerikaa jiraatte industiriin riil isteetiidha maal fakkaatti maaltu narraa barbaachisaa ibsa kennuudhaaf maaltu narraa barbaachisaa namni na bira dhufu kun narraa qofarraa himti ka ibsa fudhate nama na caalu hundarraa ibsa fudhatee dhufata saniifuu an akkamittiin advaanteejiin pooyintiin ani qabu maali gattaa'iti riisarchii dalagi gattaa'ii dubbisi kitaabotii gurgurtaa irratti barreeffames dubbisi akka gaariitti yeroo ammaa kana keessatti osoonii fi galii tantee namni biraa hin murteessi osoonii fi ati alaqaa qabaattee yookaan dura taa'aa qabaattee boosa qabaattee boosni kan kee galii kan kee hin murteessin industiriin akka ajaa'ibatti si guddistu industiriin ati zeeroo irraa kaastee miliyoonara si gootu industiriin ani itti guddadhe industiriin ani nama guddaatti tahe industirii gurgurtaati. Saniifuu industiriin tun siif kenniti ammoo osoo siin kenniniin duratti ati eenyummaa tanteetiin poozishina kan keetii fi istaandardii kan kee maal godhi murteessi. So akkuma isin jedhu uffannaan keessan haasawinii keessan kun hundinuu jijjiiramuu qaba. Akkuma duritti haasawaadha, akkuma duritti uffataadha, akkuma duritti yaadaadha. Akka namni kun yaada kan keessirraa bitu yoo qaeedu taate kuni wallaalummaadha jaama. Saniifuu industiriin tun industirii si guddistu ni guddatta, ni dagaayida. Karaan badhaadhinaa karaa haggeeti. Ammoo maal ta'uu qabda? Beekumsaan if qabsuudha qabda. Muuxannoodhaan if qabsuudha qabda. So be the best presenter. Presentera bareedaa yoo taate namni hundinuu sirraa bitata. So it's not about eenyu akka taatee fi kaleessa eenyu turtee miti abaarsaas hin qabdu. Ni dandeessaasi. Ammoo dandahuu kan kee duubarra maaltu jira? Ifirra dalaguutu duubarra jira. Jabaadhu ifirra dalagi. Wanni takka wanni ati yaadachuu qabdu guma hundaahu milkiin tantee jijjiiramni kan kee
itti gaafatamummaa tanteeti. Milkii gurguddoo irratti isin arga. Jiraadhu horii bulii deema.